وان كان بي سعودي جدم تكيستي نيا جرجدي تكأمن بيكون. هذه آخرة الدنيا يا مسلم. لقد اقتربت الساعة يا مسلمين. الفنان العراقي ساهر المنذر حامل في الشهر وانما عجائبون نمتشكون لمي عراقي فنان ارتستي اوروتا ايرتو غرا دربات تجيرامي غرا دربات تجيرامو سارامو ايرتو اولفاو سارامو ايرتو يموچا سبيا كاناتيباچو جلقباجر كانا قفاميتي اكاميتي مو سعودي كيسته تاكنجر نموني باين ايانيو كامبو اني حساجو God is suicide. is a mighty of Jesus Christ. Almost a week ago. Sagale guddan siyasa dike. هاتو مالي بكا منتي تكسجدو مالي نموني كانغرو كون فيلمي دجراجو ድራማው እንደቀጠለ ነው እንደምትመለከቱት የቦኒ ባለቤት اوروتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكم جرت نغاكي سن فيان نغارا نموت جنتن گل مقاكي سندگي فدا توكفا جولي ديراتا تاني دبي كيستي مودي قبدن مانو برازل شيب وير شيب ايش هو لا غافتا جرا جنتن گلتنوس سن جنته گلان اللي انسني وجن انگلو ما انت جت اني لما فاني جولي دربا اكملي هاسو عامش مراكز سبك دي رهون دي اتي ولي قال جالت بكلا من سنت مال بكتو كفان شمره دي بريد لما فا شمره دبا بريد صدفه مي جر دي رام دوغا دم سو بنجالتن من جالتن انغرا كوتين انجالد دون كوني صبر مالتو سو بانا چاله بيكتو انجالد سنين جديرا انجالد غربراتين مو ديرا اكمل جولي دربا كف ولغو maal qabatu ammas kitaate rabbina uume afaan ki bareeda kana nyaatame dastayin kol jiloma wallahi to mas kita gore rabbina uume afaan ki kana keessa nyaatame dastayin aljiloma na arakaaro nige asbashal jalala keessa onna arabsa jiran iyaragabu kanaaf kinyallish reefu deebu bider ko ajede uu adafati yeberan deebu tasfalliganyalli oyta wala media kana radaledu sima beeka ila so alaqo at bali jalan kanni jolle inche tanni ne khale baradder kana kam madabbaracho bi yesus simet tabbu አትገባም ገነቲ እንገልጡ አትገባም ገነት انت جنة هتجب ሰፈምኒ ሳስሞ ሶብዴት አፋነራ ነከስ ጀደማ ዝረመለ ገረበራቲን ሞ ከስ ጀራጅር No qarana gubbaa hin jirtu dhaggeeffadhaan qarallee na gubbaa hin jirtu ammallee na rukun geessu kada nama si kada dulle miti listen na dhaggeeffadhaan maana kadatta gaafii takka si gaafachuu barbaada dhiifama. na kadachuu yoo baattu to na kadachuu mileen ayyuu na kafalte wayi ana haadhatee yafuudha naateen uqqalaa qabamne Rabbiin kee naarii si waan Akka na kadachuu masgiida tuudeeffatte waasi fuudhaan ayyilee fuudhaan ummaatiyyaa wallahi jechuudha. aychootiyyaa እንጀደሙ ዱጋራ ብቻ ድርቢዋ ከማን ገፈኪታቴ እሺን አካ አባቦቲ ኩኑስቲ ኢጆሌ ጎቹኒ ደንዴሳ አካ አባቦቲ ዴቢቲ አካ ሲምበሬዱ ጎቹኒ ደንዴሳ ሙጫ ከነራዩ ነም ተኮ በረዳ ማሊ ወዬ አለ ኩኑ በረዳ ነም ተኮ ራ በረዳ አግብቼሽ አሳበርኳቸው ወይ ተሳይሉ በጣም ወይ ገርባ መቼ ብቻ ገና ነው እንጂ በደንብ የሚያብዱት አረላ ጨርቃቸውን ጥለው እስኪሄዱ ድረስ እንት ወጣው ፍቅርሻለሽ እኔ እናት ውድድ ነው የማደርግሽ እኔም አባ ሲሩማ ጊዜ ከደቂስ ጆሌው ጋሶዶ ማፍርታ ባዲ ማዲ ተሪካንን ታ ወዲ ጀርሰቢ እንታ ታሩካ kana bareedi irratti fakkaata mubaarikis afur maleen fuudhu kan inni jedhu sita kotturateeru jira afur malen jiraaddu rabbi jiraachis kakadhela afur malen jiraaddu abbaan barbaade teeru me jiraata abbaan mubaariki ka afur guuttachuusa beeksisee jira afur akka inni guuttate simamaa jira atoo malee immoo muuziqaan tokko beeraaf Ya Mubarak Musamma Nifute mo of jefte Halle fungaru garuma Miskin titi intalatenya Wesamira narifa chifti Humay irra kubang qabdu Mubarak ishi male sadikaba Wesamira miskin titi Waya hada ilmani
garuu garaa naroo raafta miskiinummaan tifsanyaa chifti samiiraan barra ammas garaa qabdi garuu mubaarak shamarran akkana godho mubaarak nan taajjebe shamarraniif hin dhabbade jedha mubaarak shamarraniif nan dhaabbadhe jedha shamarran miiqa dhaabitamsi Doro ta'an kana haasuu barbaade miti gara biraatiin immoo ijoolleen jannatan galle keessaa jarri kaan immoo dubartii fuutanii wajjin bultanii ni kaa'idhattanii kaatanii mucaan kan koo miti kan jettan nagaadhaa garuu se ilmoon kan keeti moo kan keetiin ilmoon kan keeti waan ta'u naman inaman biyya ta'u maali naman maafin amanne wajji ciiftee miti akkamitti naman akkami aman na wajji ciiftee miti wayi dhiira biraa waliin isii beektaa yaa gammaati Dubaay amanaa sanu Dubaay itti amani amanuu baatu amannaan barni kaa hidhattee bar biyya ta'e biyya ta'u no amannaan ni kaa hidhattee bar dhagayta koo kiyya amannaan isii tana ni kaa hidhattee miti barnamni giddin sitti fe'een jiru achi kaatee Itoophiyaa irraa waliin dhuftee Itoophiyaa irraa si fiddee haa isiin si fidduu atuu dhuftu Dubaay itti illee dhuftee wajji ciiftee miti bas kanuma bar erga Dubaay itti dhuftee wajji ciiftee akkamitti aman biyya ta'u Daada kan kee ta'u kana manni maali kaa itti hidhatte maa wajji ciifte halkan takka bultee ilmi dhufu mokkaa dhibba ciiftee ilmi dhufu daqiiqa takka haa ta'u maa wajji ciiftee ka itti namaniin maali kaa hidhatte eeguma haadha manaa teetaa amma ila haadha manaatii yaa'isi ammallee ukkoo kana bardi meenaa dhagaye haadha manaa kan ta'e ta'uu amante koo kiyya dhageeffadhu laali himata wallaalanii gabayaa abaaranii tunillee dhageeffadhu laali waan tokko na dhageeffadhu waan takka laali waan takka na dhageeffadhu himata wallaalanii hayyicha abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaranii ta'in mucayyoo tana dhiirri ati isii waliin beektu wajjiraa maaliif beekan bakka isiin ooltu bakka isiin galtu hin beeku dhiirri ati isii wajji beektu hin jiru waggaa 10 ala haa daladdu si'iin kafiila jala jira jedha waggaa 20 ala haa daladdu si'iin kafiila jala jira jedha isii tana itti amantee jennaan akka isiin Dubaay jirtu osoo argitu akka isiin biyya keessa hin jirre osoo argitu nikaa itti hidhattee abbatti himattee arda himattee nikaa hidhattee erga nikaa hidhattee booda kaatee Itoophiyaa irraa Dubaay dhuftee erga Dubaay dhuftee illee daqiiqaa 5 waliin ciisii 2 waliin ciisii takka waliin ciisii 3 waliin ciisii erga Dubaay dhuftee illee waliin ciifte dubartiin yookaan immoo ilmooni guyyaa 30 wajji ciisuun barbaachisu garatti hafuudha. Maakiroo sekondii takka gara hafuu dandeetti. Haga maaniifati waliin haasofne kana keessatti ilmoon gara hafuu dandeetti. Sigalee paantii kan kee irraa paantii kan ta'e yoo uffatte irra hafuu danda'a ilmoon garatti. Shintibeetii ati irraa fincaantira teettee garatti hafuu danda'a ilmoon. Sigalee dirqama ati isii wajji waggaa 10 jiraachuun qabdu ilmoo itti hambisuudha. Kan abbaa barbaadde gaafadhu. Eega waliin ciisuu amantee. Eega haadha manaa kan ta'e ta'uu amantee. Dubaay jiraachuu osoo beektu qaraa fuute wanni amma ilmoo kan kee amanuu si dhoogu hoo maali? Waan ji'a ganaa adda turre osoo ani hin beekin ji'a ganaa turtee hadha ulfanaan jette akkami ani ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne jalqaba. Haadha kan ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne maali? Kan ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne yookaan isii qoricha nyaachifne yookaan ofii feestaala hin jiranne maa wajji ciifte reebiidhaan tubboo keessa hin gatte hin gatte kiniinii fuudhee itti kennee hin gatte kiniinii fuudhee itti kennee guyyaa hunda akka isiin goote hin beekne. Taadaa kiniinii akka isiin goote kan hin beekne isiin ilmoo dhaluu feete erga haadha manaa kan keeti bitaanis ta'e mirgaan ilmoo dhalchuudhaaf Dubaay hin dhufne hojjechuudhaaf Dubaay dhufe tabiraa hoomaaf fuutee isii waliin akkana taate. Tanamaaf dukkaataa irraa fidde. Amma waliin jiru taasisu. Maaliif fuute? Ta'amma ta'amma kaatar irraa qalabdee fidde jedhan tanamaaf fidde kaatar irraa. Waliin dalagachuuf kaa. Katana ilmoo wajji gatte tanaa wajji dalagatta. Kam? Katana haadha tana ilmoo waliin gattee lakki an guyyaa takka bichaa waliin ciise. Ilmoon itti hafuun sirrii miti. An ilmoo dhalchuudhaaf Dubaay hin dhufne jette. Tanaa waliin ilmoo dhalchitee jiraachuu barbaadda. Eeka akka abbaan ta'e waliin jiraatan nama ta'een taa'e nama hin taane yaada waliin si jijjiiru. Waanummaan ati sii gatteef gatima ilmoo. Akkas ta'a jara ijoolleen akka kanaas akkas hin jannatan gallee gizeedhaan isinitti himuun barbaada. Warraaf abbaa manaa jidduu jaalala kan caalu wal amantee yoo hin jiraanne wal amanteetu gara jaalalaatti nama geessa wal amanteen isa guddaadha warra kee yoo namanne warris immoo abbaa manaa kee yoo namanne rakkoo guddaa gatii bultii keessan irratti fiduu danda'u jenna. Adaraa wal amanuun keessan gaariidha gara biraatiinis sheeknis immoo akka kana jedhanii isinii dabalaa jiru. Yaa ijoollee teektookii tolbaata. Awwannin si dhaamu ati bor haadha ta'uudhaa yoo ni jette hadha akka bakka haadhumaan si dhaabu hadha ofirraa diiguun jalqabin dhiirti dubartiin ija hedduu yoo isii ija hedduurraa uffalte dhiirri hammam tokko mataa keessa kaata haadha manaa qooti jedhaa of qopheessaa kana gara fuulduraattis namni ilmoof haadha ta'uudhaa yaaddu dhiiraaf haadha manaa ta'uudhaa yaaddu kabajaa amantii keetiitti gochuudhaa yaaddu naamusa abbaa keetiitti gochuu yaaddu
kan gosaa kan gandaa kan naamusi kun bakka hundarraa eegama ganda warraa baluuti jedhe namusa tokko innaa namni dhabe kanaa jennaani bakki namni itti diigamaa jiru keessaa immoo sooshaal miidiyaan shoora mataasaa qaba inni kaan gareedhaan wal qoodee guyyaa kana guutuu wal quncisaa oola inni kaan garaan wal qoodee wal quncisaa oola ijoolletti koo maal nuyin kun isuma duriiti moo eega miidiyaan dhufee dhalanne nama ustaaz artificial isa durii miti ummanni keenya isa durii miti amma mucaa siidee kana jirtu si durii fakkaatti si durii miti rakkisaadha kaamalli siran baqabdu baay'ee rakkisaadha ustaaz ittensiif hima Wayni baaki ani nama hidheen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kuni en qalladee bakka ittiin immoo akka kana naariin dhugaara bakka takka kana aartuun barbaadu maaltu kan kee ta'ee si caalaa immoo namoonni baay'een itti fayyadamamu wanti kan kee ta'e tokko si caalaa immoo namoonni baay'een itti fayyadamamu maqaa dhaqa jira maaf hin jiru Embeekumi orotaa qoyi injiruutuun ta'e embeekuudha deebiin kan ta'uu danda'u jiraachuus dhiisuus ni danda'a garuu singatiin beekni jennaan embeekuudha malee injiru gannatan galtamsu injiru maaf hin jiru jira jira duratti hin gaatu injiru embeeku jiru waan ta'e waan jiruufis gaafa dhagahii ta'ee fi naa deebisuu yaali. ijoolleedha daa'imman kooti. Daa'imman keessa kamti namni fayyadama. Fakkeenya dubartii yeroo nalche biraatti fayyadamaa. Qoyoroota maqaa malee deebiinsaa kan biraa kan ta'uu danda'u maal jettanii ni yaaddu? Nu malee namni biraa kan itti fayyadamaa jiru irra caala. Finfinneetu jennu. Biyya keenya Oromiyaa soo jennu. Dhugaa rabbicha keenya caala nu caala kan itti fayyadamaa jiru nama bira keessattuu Finfinnee. Sababii kanaatiif nadhiin gammadaan kan lubbuu ofiitti waree nadhiin gammadaan amma deemni jiru hin beeku. Waa'ee seenaa keenya baruun barbaadanu seenaan keenya akkaataan itti namoota meeqa galaafate baruun barbaadanu sababii kanas kan godhaa jiru miidiyaan kana afaan Oromiffaa xiqqeessuu ni barbaada. Amaariffa akka isa caalu mul'isuu barbaada. Akka tasaa daqiiqaa 5 yookaan 15 taatu obbo Nadhii Gammadii diidatti hin beekuun nama kan Nadhii Gammadaan jedhama. Arsii addoo akka alootaatti arsiidha. Arroobaan jedhama arsiidha naan jedha. Ani mucaa Finfinneedha. Ani mucaa Jimmaa. Ani mucaa Libaaboor siin jedha. Nadhii Gammadaa wajjin achi tola gartee jaallu. Ijaan miti uffata akkasitti jarra nu kaa'u miti. Akkasitti mana fincaanii waa deemnu harka wal qabannee deemnu. Boolla keessa yaate. Boolla tokko keessa namni lamas taa'uu danda'a. Nama tokkos taa'uu danda'a. Boolla sana ofii qotatta isaan sii qota miti. Ofiin qotattee asumaan achi keessa teessu. Isaan sii godhanii muka irratti kaa'anii qorqoorroo irratti kaa'u. Boolla ofiin qotatteetiin namni awwaala isaa du'a isaa ofii qotatu achitti hin argine. Yoon baatanii nama akkasii iddoo akkasiitti argeera jedhee dubbadha. Yoo atis baate walii dubbannaadha. Malee biifoon beekumman jara kan. Ati maal fakkaattaa diimaadhaa gurraacha jechuun na rakkisa. Ijji kee cuqqaalama. Ijji koo akkasii cuqqaalama akka warri musliimota hijaaba ani kaawwatanii kan. Asirra si buusu naman argitu isayyuu yoo girri go'anii si geessan hin baqatu. Yotuu namni hin deemiin faa rukutamanii ajjeesamanii faa jiru. Kam utuu fiigan. Yotuun fiigiin faa fiiguu fi ani ajjeesu. Iddoo tokkotti na yaadadha boolla isa tokko keessatti waan ba'uuf jennu gufuu bobeessanii achi kaa'anii abidda qaqqaamachuutti ani uumanii faayanii kan fixan jiru achi keessatti. Mahaan tsaa'e mana hidhaa guddaan jirachi. Namni haqqee qorachuu barbaada. Dhaabbati mootummaas ta'e miti mootummaan qorachuu danda'a. Shiree sanatti bataskaanni tokko mana hidhaa dudduuba. Bataskaanni kun gaara irra ta'e. Akka kanaatti wareegamanii biyya kana nuuf kennanii biyya kana kan dabarsanii nuuf kennanii dhiigaan ooruutaatti qalladuu hin qabnu. Kan inni bitame asii osoo hin taane Ameerikaadha. Kan dhufe Ameerikaadha bitame qo'isi. doolaara qarshii 200 hamileen hin jiru. Aare hamilee keessan hin jiru. Birrii Ameerikaa birrii doolaara 200 oorotaa birrii miiliyoona 200 oliin bitame tisheertii shurraabni yookaan immoo sadariyyaan yookaan waan ta'e wanta irra keessatti uffatamu miiliyoona 200 bitame. Aqumbile. Inni kun immoo qamisii jedhama. Hundi keessan hin beektu jedhee yaada. Kun kan meeshaa biyya keessatti oomishame osoo hin taane meeshaa biyya alaatitti oomishamedha. Arab Imireetii keessaa biyya Saawud Arabiyaa irraa kan dhufe xiyyaaraan kun illee kan dhufe doolaaraan birrii Itoophiyaa osoo hin taane qarshii doolaara qarshii 300 kan dhufe hamileen hin jiru.
دولار كوبا إبسدي دولار كوبا إبسدي غير مليون إبجا أو كغير مليون إبتور بات بريسك أتودف قميصي جرام منون دربدري جرام دربدريون كوني موي كانوا جت من جالك بدراتو بيجا إثيوبيا مغالا جمّا موتي جمّا باجي باكو كنا كوميشة توري بيجو تانا جت اللي غسيل آلي تانغول كلامه كون اللي نوتان أشيما جمّا كانوا جت جيسه كارشي إثيوبيا كارشي كوماري كساديدي شنتمان كانوا جت هميدا إني كيسا ببلا كساتي جرو كوني جاي مندي لا ورك سريتي بكاتو ऐसा करना دايماندي أنا جتامي بري إثيوبيا بري كوماري بسدي هاتو بري إثيوبيا بري كوماري بسدي هاتو دولار كوفاك كنت جري جمّا غارو كندو غارا كوني صب بروباغندا دا مالي وانتا ودن دا أمي إنه كوني كوتي جدامة غبارة نفتامو بري شانتا ماسين كون أميسي غبارة نفتامو كوني اللي كانوا في بيا شاينا تو كانوا جدامي رفيرا ورشا بيا شاينا تو كانوا جد وان بيا كنا نفكر أشي كانوا في اللي دولارني دولارا دولار كم إبتوكو دولار كم إبتوكو في دولار كم إبتوكو بري مليون إبلما بري مليون إبلما أما تو جوانا جايبا إنه كوني شاشة جرا أكا شاشة تسنتا جاجنا أكا شارب تسنتا جاجنا إني كيسا ممولا شاشة جرو كوني ميركوري نمو همّا مكا كالي دا نبي إني كيسا كالي ميركوري كوني مو كانوا جتامي بيا إسرائيل أنكا بكرومينا كانتا دولار أمريكا كارشي كوماري بسدي ني كانوا عامله هاي عامله كيسا نيرو سكير بس رمضان دولار كم دي بسدي وري غير ميري دي بشدي جرو أيام جرو بيتسكان كو جاجان ميكالا بويا ما أستارو مارامي فاكانو فيرمودا كاني بيتسكان جيماني دا بيا أمريكا رأي كانو في مغالا لوس أنجلس كنر كم يكوني مو مجامبرا كباچي كم في دولار أمريكا كارشي كم فيرما أما دو بيكوني تكونو كوني جامبا جراما أناس أماناس كنتي شير جتورا هني أسد أرجماتي جركوني دايماً ديرا وركي وصلتا وركي بكاتا كارو دايماً ديرا كنا سر جركوني كل اللي كانوا في علاج أكيد أوروبا تي كنا رجمة دولار أمريكا كوماري بسدي شان تمام رجمة كل اللي عجائب إنه كوني سكتهم أما ऐसा था खोज रमसा ऐसा आसपास की बार डब डब योगी ने मुझे राम जो बार थी अश बच्चा दे कुनले एन्नी गुबारा चला के साथ रुको नहीं अन्नो सा वर्क किदन का पाया लेगा कुनले कंटो से आज तुम अलाई देखा बिजी के न्या को मते का मेशा दे गरस से मने मेशा भी चाहता करने ए डुमा के न्या अच्छी गरस शादी सो रखी वो लगा राजे में वर्क अच्छी मामो जगह में लूटे दे डॉलर अमेरिका को मरी बाबू शांता मान लो हमने वाव इन्ने को निम्मो बोर्सा जनमा यो का निम्मो बोर्सा मोबाइलो था ब्रीले वंतो दा गरा गरा करके सब बड़ा इन्नी ही नों को नहीं इन्ना तो मिटी का कोपर के मत बने जरा कोपर निम्मो हम काली था इधर हुंडी कैसे नहीं जो कोपर ही रखो निम्मो अंतिम बनना जो को बनना सा Jadi lah, sini tengok lecar ni. Kulit dia kan tu biasa cuma. China raya kami. Dolar Amerika. Asyik cuma di bawah makan saman tu. Ambil ni jeruk. Kanada, mutan wan am kita singkabu, wan itam bisa singkabu. Jo kan dah singkir tak, me itu kau ambil kena apa me? Anwar tu pasti lah orang, wanita orang. waliigala rabutatu baay'irata waliigalli isaa doolaara Ameerikaa birrii Itoophiyaa waliin dabalatee akkasuma doolaara kan baay'atu beektaa kuma 700 fi miliyoona 1 fi kuma 750. دولار أمريكا ECT بري إثيوبيا بري كم كودانين هاريسا غورغورين وفكين
Obroota gara biraatiin immoo Saudi Arabiyaa keessatti waan nama azzansiisu qofa argaa jirra. Caalimonni maaliif bu'aa turan? هذه آخرة الدنيا يا مسلمين. كيف لرجل جزائري يولد بطفل وفي مستشفى في المملكة العربية السعودية؟ خرج الشيخ ياسر الدوسري متأثرا وهو يقول: كيف لرجل جزائري أن يرزق بطفل داخل مستشفى في المملكة العربية؟ لقد اقتربت الساعة يا مسلمين. الفنان العراقي ساهر المنذر حامل في الشهر الخامس من زوجه، رجل الأعمال الذي اشتراه من أجل المال. الشيخ محمود الحسنات Dhiirri gara durbaatti jijjiiramuu isaa qofa osoo hin ta'in mucaa ulfaa'uu isaa qofa osoo hin ta'in da'ee kan harkatti baate alana waan godhee argaa jirra. Wanti kun immoo Saudi Arabiyaa keessatti ta'uun isaa namoota baay'ee naasisee jira. Haa ta'u malee wanti kun gara kamiin deemaa jirti, addunyaan gara kamiin deemaa jirti kan jedhu gaaffii guddaadha. Oroota sagantaadhaaf qaban kan fakkaatu sagantaa biraata murtuu ana ansoon ture ati eenyu turte koomentii jalatti barreessuu keessa akka hin dhaqan jirra moo yaa waan wajjin turtan.